Jalqaba irratti Roobeel Abrahaamidhaan itti yaadee dhiifama gaafachuu dhufe osoo hin taane akka wajjinidhaan viidiyoo hojjetuuf jechuudha kan inni dhufe. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kiyyaa hundumti keessan siniin jecha sagalee wacaaf dhiifama siniin jecha. Egaa Roobeelii fi Ruutaan dhufanii jiru jechuudha. Wantoonni baay'een isaa ta'aniitu jiru. Isa kanaanis osoo hin beekin waan baay'ee taasiseera. Ruutaanis immoo amalli Roobeel kana hin turre. Sababumaanii egaa obboleettii isaa waan hin ta'eef anuma irra tumsuu yookiin immoo anuma gargaaruudhaarraatiin kan ka'e maleessa homaayyuu akkana miti, inni nama gaariidha. Haa ta'u malee immoo waan hundumaaf iyyuu dhiifamaa Abrahaamidhaan gaafachuudhaaf dhufeetoo jira jettee jechuudha. Isa kana egaa fakkaata waan baay'ee irratti taasisee jecha osoo hin filateefiin akka sareetti jechuudha kan inni taasisaa ture. Haaluma kanadhaan jira jettanii yaaddu jechuun namni dhiifama siin jechuu danda'a. Garuu immoo laphee madaa'e sana deebiseen ijaaraan hin danda'amu. Isa dhugaan siin jedhe hin dhufe jechuudha. Yeroo dhufu keessatti egaa nagaa gaafatanii maal eega jedhanii booddee ani waan baay'ee sirratti taasiseera. Guyyaadha ammoo kan si waamee fi dhiifama si gaafachuufi jennaanii maaltu taanaanii maaltu uumamnaanii dhiifama jechuu barbaadde jedheen jechuudha. Jalqaba irrattis immoo dhiifama nuu godhee wanti baay'een sirrata jennee ni yaannaadha kan jedhanis tokkoffaa ittiin chaanaal isaa banachuu fi inni lammataas immoo ittiin hojii biraa hojjechuufis ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif jennaani irraa beekama baasee sirriitti irraa dubbifama wanti hundumtiyyuu jechuudha. Ruuttaas yoo ta'ee isa kaleessa dubbattee har'a deebistee hin dubbattu. Roobeelis immoo uma itti yaadee miti. Maaliif jennaan amma fakkeenyaaf Ruuttaarraa Abrahaam gargar baheera. Dhiifama gaafatus dhiifama gaafachuu baatus akkuma Abrahaam jedheyyuu waan itti hir'isuus hin qabu, waan itti dabaluufis hin qabu jechuudha. Sijjamar dammoo kana loxee waan ta'e maa namatti hin tolu jechuudhaan akkamittidhaan jechuun ani hin beeku. Egaa innis yeroo kanatti maal hojii dhiifama na gaafattaa kan maaliitidha, erga jireenya koo jiruu koo balleessite naani atis waan baay'ee balleessite, atis waan baay'ee goote hin bare ana duwwaa osoo hin taane naan ani unkaan si dhiisiti namoota biraaf iyyuu dhiifama nan godha, rakkoon tokkollee hin jiru. Kan inni jedhee waan baay'ee isaa eegaleetoo jira, waan baay'ee taasisuufanii jira waan ta'eef qiimii qabadhee nan barbaachisu wanti jedhe. Maalidha inni wanti baay'ee jechuun inni ati eegalte mana caatii bante moo dubartii wayii qabachuuf laata? Isa akkana jalaan kuffifneettee yaadde moo maalidha? Ati mana namtiyyuu immoo beekama baazawii sirrittiin gaafa amina yaadanii jechuudha. Gaafa waan hin taane yaadanii gara kana dhufanii jechuudha. Sirrittiidhaan irraa ifa sirrittiin irraa beekama jechuudha. Lafa namni koo kan nama amanuu bakka kan yeroo hundumayyuu iddoo namaa laatu amanamanii yoo argamanidha jechuudha. Garuu ishiin amanamaa hin jirtu. Har'a yoo tokko jette boru tokko jetti. Isa boru immoo boru kana isa kaleessa taasiste boru ijatti godhaa hin argitu jette sana jissiteet immoo haaraa banti. Ammas dasitaanis kun haaluma kanadhaanii gaafa dhufee banatu yoo yaaddataniitu ta'ee dhiifama gaafatee Ruuttaa fi Abrahaam haala sanaan banate jechuudha. Inni kunis Abrahaam dhiifama gaafateetu naa banata jechuudha. Arraba baay'ee dhiifama gaafatte. Abrahaam garuu amma inni sana hundumayyuu odeessu baay'ee isaadhaanii tuffateetuma dhaggeeffachaa ture. Anis maatii keessan keessaas baheera, wanti wal arginu tokkollee hin jiru jennaan daandiitti akka carraa ta'ee yoo wal agarree hin beekamu wanta ta'eefi kan inni jechaa ture jechuudha. Amtuyyuu wanti wal agarsiisu tokkollee too hin jiraatu. Isa kanaaf yoomaayyuu ennaan maal rakkoo qaba dhiifama jechuun barbaachisaadha. Ani waan baay'ee isaa dhiifama jedheen bira darbee dhiifama gochuun rakkoo tokkollee maal qabaata. Innis itti yaadee dhiifama siin jechuu dhufe waan ta'eefi dhiifama jedhiini. Isa darbe immoo hin kaasiini. Isa darbe dhiisii naanii wanti baay'een isaas akkas takaakkalamu yookiin akkas irrattu nan barbaada Roobeel jennaanii isa dhiisii as takaakalame maal jechuu minaaminadhaan. Isaan kun amma gaa walii galanii haasawanii waan gochuu qaban waan gochuu dhiisan isaa
dubbatanii dhufanii waanta ta'eef jechuudha. Bakkicha kanatti Abrahaamiif aaraadha jechuudha. Abrahaam immoo kutateera kallattii kamiiniyyuu jechuudha. Amma akka carraa ta'ee jechuudha. Abrahaam xiqqoo ishee jechuudha kan shakku akka carraa ta'e na kuffisuu laata kan jedhee yaadni irraatiin kan hafe kan biraa wanti biraa jira jedhee hin yaadu akka kiyyaatti. Haa ta'u malee kaayii tolee dheedhifama dheeni warra wal cabbatanii walitti bu'anii haala sanadhaan jechuudha. Kan Roobeel jedhu waan baay'ee isaa ani si balleessaa hiriyoota keeyyoo son argee dhiifama gaafadhee natti tola wantoonni hundiyyuu akkanaa qajeeluu fi kan inni jedheen jechuudha. Gaa'ii dhugaa dubbachuudhaaf Abrahaam ta'eeti malee sila akkasiin gochaa turtanitti iyyuu lubbuu keessantu bada ture jechuudha. Xiqqii keessan irraatiin kan ka'e kinoo mana dhabe jechuudha. Har'allee isin hin teenye har'allee isin of hin qabne jechuudha. Aminaan guutamtanii jechuudha. Ija babaastanii hojjettu jechuudha. Sin ifaadhisu egaa sinitti araaramu isin jechuu barbaada. Abrahaam garuu gorsa laatee fi erga akka jetteetta ta'e erga dhiifama jetteetta ta'e uma rakkoon qabaatu ana faanas wal arguun keessa hin barbaachisu. Kanaa booda kallattii kamiiniyyuuti lafa jirtutti nagaan jiraadhu. Akkasumas immoo gaafa haasoftu gaafa nama faana walii galtu gaafa namaaf yaada kennitu sirreeffadhuuti haasawa kee boruma keetiif iyyuu jireenya ganaa jiraatta waan ta'eef nama faana jiraatta waan ta'eef haasaa kan kee sirreessi kan inni jedheen jechuudha. Dubbii kee sirreeffadhu jedheeni ennaan dhufuyyuu fuula keerraayyuu in ifa ture fuula keerraa argaan ture waan hin taanetu si irra jira jedheen akkas innaa achi booddee chawidhe gaafa inni biraa deemu wal hammatanii waaw jedhanii walitti kokkolfanii maal jedhan jechuudha. Maalii yaadadhe isinitti fakkaate gaafa isheen illee wutaa jiraatti sirrattan hojjadhee jetteen Roobeel fiddee jechuudha. Isuma dhufee jago fuuldura qaxxina jedhee dhaabbate jechuudha. Ammallee jechuudha isaan marjiidhum isaanii facaasuudhaaf dhaabbata. Garuu ammayyuu ta'ee tanaan Roobeel amina biraa Abrahaamitti yaadda taanaan siin milkaa'in aminaaf deemta taanaan siin milkaa'in karaatti si harkaaf dhugaa galma siin gahi.